sabboontuun dhuguma haadhisiitti wal dhabdee gara biyya isii imaluuf qophiirra jirti. Sabboontuun miira hamaa keessa galuudhaan abbaa kiyya bira deemaa haadha kiyya hin barbaadu jettee gara mucaan kun badhee keessa deemuu akkas gaara keessa deemuu eegalte jechuudha. Dhugaa dubbachuuf haati sabboontuu mucattii kana jibba isii qabdimmoo maalirraa? Sabboontuun jireenya isii keessatti nama kophaa guddatte waan taateef kunuunsa gaarii barbaadde, nama walitti bu'uu, dubartoota walitti bu'uu hin feetu jechuudha. Haati sabboontuu maqaa nan badin jechuun sababa dubartii mana san galteef intala isheetti wal dhabdee mana abbeeraa ishee otoo teettu achirraa sabboontuun mana abbeeraa isheetii badde. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Naga keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha hordoftootaf kabajamtoota maatii chaanaalii keenyaa kan taatan akkam jirtan? Naga qabdu fayyaa qabdu. Warroonni amma maatiitiin nu jajjabeessaa turtan hedduutu akka galatooma. Ammallee jabaadha. Subscribe godhaa isiniin jecha asuma gara viidiyoo sabboontuu fi haadha sabboontuutti seenaa. Dubartii takka yookiin dhiira tokkos ta'ee dubartii takkas ta'ee gaafa kophaa guddatan keessatti sabboontuun dhugumatti mucattii jabdu, mucattii adaba qabeetti, mucattii injiraa miti haati ishee qaqqabdee guddiste. Haa ta'u malee garuu sabboontuun mucaa kophaa guddattee mucaa adda ishee guddattee waan taateef haati sabboontuun namoota ofitti harkisuu yaani gara laafettiidha. Dhugumatti baay'ee garaan nyaate viidiyoo sallaalee viidiyoon kun piraankiidha moo dhugaadha moo sobas jechuudha amanuun dadhabe. Dhugumatti bakka injiraa miti miira keessa nama galcha jechuudha. Haati sabboontuu sababa dubartii biraa mana san galtu sabboontuudhaan wal lolanii sabboontuun aartee sabboontuun gaafa aartee mana sanii baatee mana abbeeraa ishee galtee dhuguma namatti dhagama. Baay'ee namatti dhagama. Mucaan miskiinaa akirarraa garuu tuqaan jaalattu injiraa miti. Bakka isiin nama kophaa guddate kunuunsa gaarii akkuma gisee ijoollummaarraa qabdee ammallee hanga gaafa bultii isii keessa seentutti isheen kunuunsa barbaaddu. Kunuunsa isiin barbaaddu ijoollee biyya Arabaatti guddatanii obboleeyyan biraa qabaattee sanii walottee sanii yaani namni waan tokko yeroo ijoollummaarraa muuxannoo fudhateef akkuma itti guddate jechuudha. Kunuunsatti guddatte sabboontuun haati ijoollee lama mucaan xiqqaadha yoo da'an ishee garuu immoo amma gaafa nama tokko wal dhabdu haati akkam gara isii gortii ana dhiiftee ka jettu miirri kun itti dhagame gara mana abbeeraa erga deemtee booda amma gara abbaa kiyyaa deemaa abbaa kiyya laala abbaa kiyya barbaadetti dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee namatti dhagama viidiyoo sana akka laaletti jechuudha. Maaliif hojjettan obboleen kiyya injira namni kunuunsa keessatti guddateef namni nama maatii baay'ee hojii guddate garaagarummaa qaba. Namni tokko amma sabboontuun nama miskiinaa akirarraatti garuu haati sabboontuu rakkattoodha jechuudha. Ishee kan ofirraa baasurra ilmoon tiyya narraa bahe odoon ta'initti isiin aartee ilbikii keessa seentee miira keessa seentee biraa baate jechuudha. Asiin durallee caaltu irratti lolaan sababa sabboontuu kana hin jiraa miti. Namni tokko uffata namaa uffachuu, meeshaa namaa fuudhuu, maal jechuu hin jiraa miti. Amma dhugaa dubbachuun namoonni tokko hin jaallatan. Hin jaallatan dhibbumaan dhibbatti. Uffatuma namaa kana anama jira akkanumatti obboleetti mankee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf uffata namni uffatu dhiisate uffata isii namni harkaan hin miicu. Uffatuma isii namni harkaan hin miicu. Garuu maaliif namni amaloota garaagaraa qaba. Bakka nuun taatu nuun amma nuti garuu nama hedduu keessatti guddannee garuu isheen immoo nuun adda jechuudha. Uffata isii namni miicu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Uffata isii namni uffatu hin feetu. Namni uffatu hin feetu qabaattus dhabdus takkitti simaan taane hin feetu bakka. Akkas garuu mucaan kun wayirratti malee yaani namni waan namaa tuqee hin ulfaataniti. Kana isin jechuu barbaada. Mi waa'ee kanarratti isin maal jettan? Utuu si taate abbaa isii yaadachuun dhuguma abbaan isii nama yeroo biyya Saa'udii keessa ture biyya Saa'udii irraan gara biyyaatti imalee na fakkaata alhamdulillah. Sabboontuun baay'ee abbaa aartii abbaa kiyya bira deema maal jetti. Haa ta'u malee abbaa ofii bira deemuun akkatti hin taatu. Dubartiin abbaa ofii bira yaani aara keessa namni yeroo aaretti mana abbeera sanillee yeroo taate akka mana haadhaa sanitti ta'u waa hedduutu jira jechuudha. Wanni hunda lafa kanarratti akka haadha ofii wanni namaa ta'u jiru. Waan feete maan taane haadha jechuun
Wallahi azii wanna kaadha lafa kanarratti hin jiru jechuudha. Akkas jedha Oromoo abbaan meeshaa alaatti jedhan. Maaliif haati waan hundaayyuu beelotu sii dabarsiti, dheebotu sii dabarsiti, daartu sii beekti. Waa hunda sii beekti. Sabboontu nama rakkoon ishee hubachuu dadhabde jechuudha. Hubachuu dadhabde isiin dhugaa dubbachuuf hubachuu dadhabdee fi malee haati sabboontu isii jibbitee isiin baaftu namni ilmoo fi abaddan jechuudha. Isiin akkatti biyya Arabaa keessatti mana namaa ittiin dalagaa isaan guddisaa isaan barsiisaa haati namatti hin dabdu. Obboleettiin teenya sabboontu dogongorri itti qabdu tarii yaadas dhabuu dandeetti haadha kee kana otoo qabattee otoo aarsuu baattee haati kee kun hin dandeettu ati halkan takka ala buluu hin dandeettu. Haadha waan taateef dubartiin alaan hin toltu hanga kana obsuun isii silaa qaata deeffatti waan abbeeraa isee bira jirtuuf dubartiin abadan alaan hin toltu jechuudha. Dubartiin mana ofiitiin tolti. Dubartiin haadhuma biraan tolti jechuudha. Hin ulfaata. Isi biyya Arabaa kana keessatti guddattee adagaan argin tana dhiisatti wallahi garaa nama nyaatte hedduutti garaa nama nyaatte baay'ee garaa nama nyaatte dhugaa dubbachuu haa ta'u maaliif fakkaate wallahi namni yeroo aare waa hedduu keessa seenan jechuudha. Biyya yaadataa yoo filannii yaadataa namni beeka keessatti ijoolleen mana Arabaa dalaga yeroo aara yeroo Arabaa walola biyya ofii yaadataa maatii ofii yaadatan jechuudha. Sabboontuun immoo haadha ishee tana likki jabeeffachuu qabdi. Haadhi ishee tun dubartii jajjabduudha, dubartii cimtuudha. Maaliif dhugaa dubartii cimtuudha haati sabboontu. Addumatti jechuudha daangaa yaani jajjaba namaati. Nama fuuldurallee dhaabbatti dhiirotuma kana fuuldurallee ni dhaabbatti bakka balaa buusti. Kan isin jechuu barbaada samuuni kana viidiyoon addaattu deemaa jira. Viidiyoo addaa deemaa jiru waa'ee ijoollee viidiyoo tokko irratti viidiyoo addaattu deemaa jira. Isin jechuu barbaada viidiyoon haadha sabboontuu kana fakkaata dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkotti injiraamiti namatti tola hedduu namatti tola. Viidiyoochi suni inshallah mee viidiyootti aannan hojjedha. Viidiyoo bakka miira keessa nama galcha namoota hedduutu irra hojjete viidiyoo addaati viidiyoo dhugumatti mee inshallah isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya mee viidiyoo keenya hamma dandeettanitti laayik gochuu sheer gochuu sabskiraayib gochuu jedhanii hamma dandeettetti homaa wanni gatii qabu hin jiru isin jechuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.